nageenya rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu. Alaaf keessa teettaniitiin sagantaa keenya caayaa kan walii gala qophii Orombek Entertainment YouTube channel akkasumas ammoo Facebook, TikTok, Engineer Gaaddisa, Tora WhatsApp, College caayaa barnootaatii fi Telegram akkasumas ammoo Instagram fi Twitter Engineer Gaaddisa irratti kanneen yaadota keessan nu qoqqoodaa jirtan hundi keessaniyyuu galatomaa isiniin jechuu barbaanna. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Yooyyaa babaaruu bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu. Alaaf keessa teettaniitiin sagantaa keenya caayaa kan walii gala qophii Orombek Entertainment YouTube channel akkasumas ammoo Facebook, TikTok, Engineer Gaaddisa, Tora WhatsApp, College caayaa barnootaatii fi Telegram akkasumas ammoo Instagram fi Twitter Engineer Gaaddisa irratti kanneen yaadota keessan nu qoqqoodaa jirtan hundi keessaniyyuu galatomaa isiniin jechuu barbaanna. Sagantaa keenya gaa beeksisa jidduutti galchaatiin akkasumas kaayyoo ergama caayaa kolleejii mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa caayaatii fi akkasumas caayaa qubee afaan Oromoo KG irraa kaaseetiin kanneen barachuu barbaadaniif dhanga addaa qabannee jirra. Har'ammoo gaa barsiisaa jabeessaa itichaa qooda afaan Oromoo keessatti Fookularii afaan Oromoo keessatti sirni tuqaaleedha tajaajila akkamii akka qabanii fi akkasumas ammoo eessatti akka fayyadamuuf dhimma akka itti baanu tokko lama jedhanii waa'ee sirna tuqaalee nu himu. Kana malees egaa yeroo baay'ee waa'ee birsaga yookiin birkiiwwan sagaleedha jechuudha suuraadhaan gargar baafachuu waan dhibuuf jecha viidiyoodhaan nu qopheessanii jiran. Isin ammoo yuutuubii keenya subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa akkasumas ammoo kanneen maatii keenya taatan share, like, commentii jalatti caayaa nu barreessaa. Horaa bulaa dagaagaa isiniin jenna. Tichatti isin deebisaati anaa dhufu isiniin jedhee jira. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'an isiniin jedha. Akkasumas immoo share gochuudhaan, like gochuudhaan hiriyoota keessaniin gahaa akkasumas hiriyoonni keessanillee itti haa fayyadaman isiniin jechuun barbaada. Tole isaan kun immoo faayidaa maalii qaburee maaliif immoo sirna tuqaalee kana yookiin mallattoolee kana fayyadamuun barbaachisiree yoo jenne egaa barreeffamni tokko hiika ifa ta'e akka qabaatu ergaasaa guutuu akka dabarsu akkasumas immoo nama dubbisu sanaaf akka mijatutti akka himni sun yookiin barreeffamni sun qixa sirriin ergaasaan dabarsu taasisuu jechuudha. Maaliif barreeffamni sirna tuqaaleetiin deeggaramee fi sirna tuqaaleetiin deeggaramne ergaansaa tokko miti. Maaliif sirni tuqaalee yerootti ergaa hima tokko jijjiiruu danda'antu jira. Ergaa hima tokko sirreessuu yeroo danda'antu jira. Ergaa hima tokko immoo faallessuu yeroo danda'antu jira. Kanaaf namni barreeffama tokko barreessu sirna tuqaalee akkaataa seera qabeessan akkaataa sirrii ta'een itti fayyadamee barreessuu qaba jechuudha. Kana maaliif sirni tuqaalee yoo keessaa hafee ergaa dabarsuu barbaanne sana yerootti dabarsee jiraachuu danda'a yookiin immoo ergaansaa yerootti faallaa ta'utu jira jechuudha. Akkuma namoonni baay'een dhaggeessan natti fakkaate afaan Ingiliffaa keessatti kooman nama ajjeese jedhanii qoodduu nama ajjeesan isallee amma seenaa sana sitti himu. Kanaaf maal jechuu barbaadani gabaabumatti sirni tuqaalee ga'ee guddaa qabu jechuudha. Kanaafuu egaa afaan Oromoo keessatti illee akkuma sana sirna tuqaalee kana ni fayyada. Egaa afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee kam fayyadamna kan jedhu immoo mee ilaalla. Afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee kam yookiin mallattoolee kam fayyadamna kan jedhu tokko tokko mee egaa sirna tuqaalee kana keessaa fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti fayyadamnu tuqaa yookiin qabxii jedhama. Tokko irratti tuqaa yookiin qabxii jedhama. Egaa kan inni bakka bu'ulleeni asirratti akkuma argitan kana mallattoo tuqaa kanaan bakka bu'aa tuqaa yookiin qabxii jennaanii jechuudha. Inni kun egaa faayidaa isaa booddeeratti ilaalla. Inni lammaffaan immoo mallattoo gaaffii jedhama. Egaa namoonni baay'een keessan hin beektu mallattoo gaaffiin kan akkamii akka ta'e akka kana jira jechuudha. Mallattoo gaaffiin lammaffaa irratti mallattoo gaaffii jedhama jechuudha. Sadaffaa irratti afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu
qoodduu jedhama. Qoodduu jedhama. Akka kanatti mallattoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. Qoodduun mallattoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. Amma maqaa fi mallattoo isaa qofan isinitti himaa jechuudha. Maqaa fi mallattoo isaa qofan isinitti himaa. Booddee irratti tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Kutaalee barnoota garaagaraa keessatti adda qoqqoodni akka isiniif galutti suuta jennee ni ilaalla jechuudha. Akka isinitti hin baay'anne. Egaa inni sadaffaa irratti argitan kun qoodduu jedhama. Qoodduun akka kanatti barreeffamaa jechuudha. Mallattoo kanaan bakka bu'a. Mallattoo hammattuu keessa jiru kanan halluu diimaadhaan irra mare kana jechuudha. Egaa afuraffaa irratti tuqlamee jenna. Tuqlameen immoo mallattoo tuqaa lamaan akka kanatti barreeffamaa jechuudha. Maaliif maqaan isaa isuma tokkoffaa isaa irraa fudhame. Tuqaa yookiin qabxii jenne sana asitti tuqlamee jenne. Maaliif tuqaa lamatu jira waan ta'eef tuqlamee jennee mallattoo kanaa akka kanatti barreessinaa jechuudha. Tuqaa lama akka kanatti tokko gubbaadhaan tokko jalaan keenye akka kanatti barreessina. Inni kun tuqlamee jedhama jechuudha. Keenya kan hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu baga oolfateetiin isin bulfate isiniin jennaati. Warri caayaa kolleejjii barnoota jalatti argamtan akkasumas mana barnoota caayaa sadarkaa tokkoffaa jalatti argamtaniif kanneen ala teessanii sagantaa keenya toora YouTube chaanaalii fi Facebookiidhaan hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu galanni ulfinni isin biratti haa jiraatu isiniin jenna. Kanneen maatii keenyatti dabalamuu barbaadan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan isiniin jenna. Kanneen ammoo maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Komentii jalatti ammoo caayaa jedhaa nuuf barreessaa isiniin jenna. Mallattoo raajeffannoo. Egaa mallattoo raajeffannooni mallattoo kanaan bakka bu'a. Mallattoon isaa hammattuu keessa ka'e amma halluu diimaan irra maraa jiru kanaani bakka bu'aa jechuudha. Mallattoo raajeffannoo jechuun. Egaa kun mallattoo raajeffannoo jedhama maqaan isaa. Kanaafuu maqaa isaa akka adda bartan mallattoo isaa wajjin isinitti himuun barbaadaa jechuudha. Kanaafuu mallattoo raajeffannoo isa kana fakkaataa jechuudha. Isa akka kanatti barraa jechuudha. Sarara tokko gadi sararreetti tuqaa gara jalaatiin keenya jechuudha. Gara jalaatiin keenya. Jaaffaa irratti buufata xiqqaa kan jedhamu jira. Egaa mallattoon isaa tuqaa gubbaarran keenya qoodduu jalaan keenya. Tuqaa gubbaarran keenya qoodduu jalaan keenya akkuma ammas irratti jalaan sarara ofirra maraa jiru tuqaa keenyatti ergasii jalaan immoo qoodduu keenya jechuudha. Akka kanatti buufata xiqqaa jedhama. Buufata xiqqaa jedhama jechuudha. Inni kun immoo sarara xiqqaa jedhama. Sarara xiqqaa jedhama. Sararri xiqqaan kun egaa sarara xiqqaa akkanatti xiqqeessine sararreetoo itti fayyadamna. Inni kun sarara xiqqaa jedhama jechuudha. Sarara xiqqaa jedhama. Inni saddeettaffaa irratti ilaallu mallattoo waraabbii. Mallattoo waraabbiin gosa lama jira. Mallattoo waraabbii qeenxee fi mallattoo waraabbii dachaa jedhamanii jiru. Egaa isheen jalqabaa kun mallattoo waraabbii dachaadha jechuudha. Asirratti argitan kan akka qoodduu ol garagaree lama barraa erga hima barbaannu sana immoo yaada barbaannu gidduu gashinee booda immoo mallattuma sana gadi garagalchinee keenyaa jechuudha. Akka kanatti mallattuma sana gadi garagalchinee keenyaa jechuudha. Mallattuma sana garagalchinee keenyaa jechuudha. Inni kuni egaa mallattoo waraabbii dachaadha. Akkasuma immoo mallattoo waraabbii qeenxee qabna jechuudha. Kan asitti isuma tokkichi ishii ol garagalchinee barreessineeti erga yaada barbaanne san gidduu isaanii gashinee booda mallattoo sana gadi garagalchinee keenya jechuudha. Isaan kun qeenxeedha. Isheen jalqabaa kun immoo mallattoo waraabbii dachaadha jechuudha. Egaa kunniin maaliif cimdii ta'e maaliif qeenxee ta'e jennee akkamitti fayyadamna kan jedhu tokko waan booddee ilaalluuf amma waa'ee faayidaa isaatti kan jabbatinaa mallatticha qofa baruuf yaala isiniin jechuun barbaada. Maaliif warra reefu baraa jirutti xiqqootti ulfaachuu danda'a al tokkotti mallattoon isaa kana faayidaan isaa kana jechuu waan ta'eef suuta jedhetan isin barsiisaa. Kanaaf ammaaf mallattoo isaa fi maqaa isaa kana wal simsiimachuu yaala jechuun barbaada. Egaa inni biraa immoo hammattuu jedhama. Hammattuu inni kun hammattuun kunoo asitti irra mare kanaa jechuudha. Hammattuu akka kanatti hammattuu barreessinaa jechuudha. Tokko gara gashinee tokko gara
mirgaa tokko gara bitaatti gargarshinee akkanatti yaada barbaachisaas gidduu gashinaa jechuudha. Egaa kun maaliif akka fayyadu immoo gara boodatti ilaalla. Maaliif har'umaayyuu faayidaa isaa baay'ee fayyadamneera mallattoo hammattoo gammattoo wajjin hiraattanii fayyadamaan dhufe jechuudha. Akkasumas faayidaa isaa namoonni xiinxaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa kun mallattoo hammattuu jedhaman isa laffaarra jiru. Mallattoo hammattuu. Kurnaffaa irratti immoo fuftuu jedhama. Fuftuun kun maal goonaa sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Yaada tokko itti fuufaa jechuudha. Asitti fuftuu jedhama kan maqaa isaa hubachuu hin dandeessu. Inni kun immoo fuftuu jedhama jechuudha. Fuftuu jedhama. Fuftuu mallattoo sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Mallattoo sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Egaa 11ffaa irratti qubguddeessa kan jedhu kun akka sirna tuqaaletti fudhatama malee mallattoo miti. Akka sirna tuqaaletti fudhatama. Egaa kun jecha lamarraa dhufee qubee guddaa isa jedhu jechuudha. Qubee guddaa kun qubee guddaa taasisuu hin jedhu san qubee guddaa taasisuu kan jedhurraa dhufe jechuudha yaadichi. Qubee guddaa taasisuurraa qubguddeessa jenne jechuudha. Qubguddeessi kunillee egaa mallattoo miti garuu akka sirna tuqaaletti waan fayyadamnuufanii as jalatti fide jechuudha. Maaliif afaan Oromoo keessatti yeroo jechoota garaagaraa barreessinu hima garaagaraa barreeffama garaagaraa barreessinu qubguddeessa yookiin qubee guddaa yeroo itti fayyadamnutu jira jechuudha. Kanaaf inni kunillee sirna tuqaalee jala gala garuu mallattoo miti jechuudha. Maaliif akka sirna tuqaalee kan biroo fakkeenyaaf akka buufata xiqqaa yookiin sarara xiqqaa kanaa mallattoodhaan bakka buusna miti. Egaa biyyoota adda addaa keessa ta'anii karoora diinagdee kanneen hin beekneef akkaataa qusannaa akkasumas haala itti fayyadamiinsaa fi akkaawuntii isaanii itti guddisuu hin beekne. Gama biraatiin ammoo teekinooloojii fi soofteera toora barnoota sooshaal miidiyaa bu'uura. Itti fayyadamni toora sooshaal miidiyaa bu'uura akkuma saayintistoonnii fi rogeeyyii miidiyaa gurguddoon addunyaa kanaa kaayaa jiranitti barnoonni sooshaal miidiyaa saba kanaaf murteessaadha. Sabni waa hunda caalaa rarraga miidiyaatiin qaroomee fi itti fayyadama sooshaal miidiyaatiin yeroo hundayyuu colloome saba cimaa akka ta'e beekamaadha. Egaa uummanni kush qarooma addunyaa hunda dursa gaanfa Afrikaa keessatti kan jalqaba yoo ta'u, uummanni Oromoo ammoo dhaloota baratee dhaloota jabaa ta'uudhaaf abdiin inni qabu maal fakkaata? Sooshaal miidiyaan irra gandaan kutaan akkasumas roga hin jirre namni itti wal qoodu kuni egaa nama beekeef carraa guddaadha. Barnoota itti fayyadama sooshaal miidiyaa fi bu'aawwan qabiyyee sooshaal miidiyaa barsiisan hedduu isaanii Caayaa Kolleejjii keessatti akkasumas ammoo kanneen qubee afaan Oromoo carraa hin argatin jireenya baqaa keessatti jennee afaanuma keenyaan baranneet dubbifnaa jedhan weellistoonni keenya. Egaa xumura irratti ammas waa'ee birkii sagaleewwan yookiin birsagaa isinii dhiyeessu sagantaa keenya birsagaan walleedhaan cufnaa. Birsagoonni maali? Jechaan immoo argaadhaan immoo suur sagaleedhaan kan sirriitti gargar baafachuu hin danda'amu. Waa'ee kanarrattis maal akka jedhan barsiisaa keenya irraa dhageenyee hangama kiyyaan sagantaa koo dhaamadha. Ulfaadha galatooma. Gabaabumatti birsaga jechuun birkii sagaleeti. Iddootti sagaleen tokko adda ciccitu jechuudha. Yookiin iddoo sagaleen tokko birkii itti godhatu. Inni kun immoo akkamitti uumamaa dubbii keessatti uumama jechuudha. Dubbii keessatti gaafa jecha tokko dubbannu iddoo itti sagaleen keenya addaan boqotu yookiin iddoo sagaleen keenya itti boqonnaa fudhatu sanatti birsaga tokko jenna jechuudha. Mee fakkeenyaaf osoo hin fagaatiin jechuma birsaga jedhu kana ilaallu. Mee jechuma birsaga jedhu kana walii wajjin haa dubbisnu. Birsaga jedhu kana walii wajjin haa dubbisnu. Gaafa dubbisnu birsaga jenna. Birsaga. Egaa amma asirratti boqonnaa fudhata dubbiin keenya jechuudha. Bir jedhee saga akka kanatti bakka sadiitti qoodna jechuudha. Akka kanatti qoodama birsaga. Egaa birsagni kun immoo caasaa mataasaa qaba. Egaa kutaa barnoota keenya itti aanu 35ffaa jechuudha. Kutaa barnoota aanu keessatti caasaa birsagaa walii wajjin ilaalla. Har'a garuu birsaguma jechuun maal akka ta'e shaakallaa akkamitti birsagni uumamaa akkamitti immoo birsaga jecha tokko adda baafanna kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa jechuudha birsaga jedhu kanarratti akkuma fudhannetti iddoo sagaleen keenya adda boqotutti iddoo sagaleen keenya boqonnaa boqotutti adda qoqqoodni sun yookiin immoo qoqqoodamni akka sanaa suni birsaga jedhama jechuudha. Egaa birsaga yeroo baay'ee
hiikkaan agarsiisuun baay'ee namatti ulfaata. Gochaan malee yookiin barreeffamaan malee fiizikaalii yoo ta'e malee yaadan nama hubachiisuuf rakkisa. Kanaafuu shaakaluun barbaachisaa waan ta'eef akka walii wajjin shaakaluu kana jechuudha. Kan isin affeere egaa hanga dhumaatti na duuka bu'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa mee jechoota muraasa fudhannee ni shaakallaa. Jechoota muraasa fudhannee shaakallaa. Gaafa san salphumatti isiniif gala jedheetan abdadha jechuudha. Salphumatti isiniif gala jedheetan abdadha. Mee jechoota muraasa fudhannee aluu tokko tokkoon sana booda dhumarratti ni guduufinaa yeroo san isinii gala. Mee jecha jalqabarratti jechootuma gaafa barnoota keenya 33ffaa keessatti waa'ee shaakala jecha ijaaruu irratti fudhanne irra deebi'amoo birsaga isaanii isiniif oola jechuudha. Birsaga isaaniitti isiniif oola jechootuma sanaa. Mee jecha sana keessaa jalqabarratti gaafa yoo yaadattan jecha sadaasa jedhu fudhanne jechuudha. Sadaasa. Egaa jecha sadaasa jedhu kana mee dubbadhaa. Mee daqiiqaa tokkoon isiniif kennaa warri hordoftanii jecha kana dubbadhaa. Sadaasa. Egaa iddootti birsagna ciccitu sadaasa. Egaa inni kuni birsaga tokkoffaa ta'a. Inni kun birsaga lammaffaa ta'a. Inni kun birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Egaa jechi sadaasa jedhu kuni birsaga sadii qaba jechuudha. Isaanis burjaaja'e. Egaa akka adda isin kuusuufi adda siqsee barreessu. Burjaaja'e. Kanaaf mee birsagatti qoodni ilaallaa. Kanaaf dubbifama lama jira. Burjaaja'e. Birsaga mee qabaata jechuudha. Birsaga tokko, birsaga lama, birsaga sadii, birsaga afur qabaata jechuudha. Birsaga afur qabaata. Kanaaf akka kana ta'a jechuudha. Akkana maaliif akkuma jalqabee hudhaan addatti of danda'e dubbifamaadha waan ta'eef dubbachiistuu waliin ta'ee akkanatti birsaga biraa uuma jechuudha. TikTokii, Injiinar Gaaddisaa akkasumas immoo Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook fi kan kana fakkaataniin nu hordofuu hin dagatinaa YouTube. Afaan Oromoodhaa. Afaan Oromoodhaa. Awwaala muutiiti itti saachumadhaa. Tola kuinta'u caayaan saawudhaadha. Afaan Oromoodhaa.